nagaa waaqayyoo isiniif haa ta'u. Saba waaqayyoo iddoo adda addaa jirtan amma dhaggeeffataa jirtan waaqayyo ayyaana isaa guddaa isiniif haa baay'isu. Roobii fuula keenya dura jiru kana gaafa guyyaa 28 kadhannaa addaa waan qabnuuf bara 2018 waaqayyo milkaa'ina addaa akka isinii fiduuf hojii keessan irratti waaqayyo akka isin gargaaru isinii kadhachuu waan barbaannuuf roobii fuula keenya dura jiru kana inni kamiyyuu waan irratti kadhachiifattan bishaan qabattanii dhufuudhaan haa ta'u ofii keessaniin namoota dhukkubsatan illee fiddanii akka dhuftan asuma waamicha isinii dabarsuun barbaada. Waaqayyo guddaa isin haa eebbisu. Kadhannaa ce'umsaa irratti waan isinii kadhannuuf qophaa'aa koottaa ganama iddoo qabadhaan jedha. Lammaffaa irratti immoo qaammee gaafa tokko qaama miidhamtoonni kana dura deeggaramaa turtan ganama sa'aatii 3 kaasee deeggarsa waan isiniif goonuuf kutaa magaalaa kana keessa kan jirtan kamiyyuu dhuftanii deeggarsa fudhachuu dandeessu isiniin jenna. Sadaffaa irratti sanbata dhufu fuula keenya dura jiru kana gaafa guyyaa 2 kadhannaa ce'umsaa ammas waan qabnuuf miseensonni waldaa kanaas ta'ee keessummoonni lafa adda addaa jirtan qayyo bara dhufu bara milkaa'inaa bara eebbaa bara ifaa akka nu godhu kadhachuu waan barbaannuuf namni kamiyyuu waan irratti kadhachiifattan qabattanii akka dhuftan waaqayyo ayyaana isaa guddaa akka isinii baay'isu isiniif kadhannaa kan qabeenya irratti fayyummaa irratti jireenya hafuuraa keessan irratti waaqayyo akka isin gargaaru isinii kadhachuu waan barbaannuuf waamicha kana irratti akka nuuf argamtan jaalala waaqayyoon isin gaafanna. Eebbifama waaqayyo isin wajjin haa ta'u. Lafa jirtanitti eebbifama. Iddoon argama keenyaa waldaa labsituu Kiristoos isa fannifame guutuu addunyaa teela guutee dugda duubatti argama.